Maqaa Waaqayyo kan Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu Waaqayyo tokkoon sagantaa keenyaa isa roobii har'aa hin jalqabnaa. Torban darbee ibsaan waan hin turreef rooba waan tureefi walii wajjin waaqeffachuu hin dandeenye. Kanaaf dhiifama isin gaafannaa. Sagantaa keenya isa roobii amma kunoo jalqabneerra karaa peejii keenya. Waaqayyo sinaa eebbisu namoonni galaa jirtan arras faarfannaadhaan Waaqayyo ni waaqeffannaa. Sagalee Waaqayyo walii wajjiniin hin dhageenyaa, hin kadhannaa. Akkuma amala keenya mucaan kun lammaffaan qomoon faarfannaa nuuf qopheessee jira. Mee faarfannaa kanaan Waaqayyoon waaqeffannee sagalee Waaqayyo irra nutti dubbachuu barbaade walii wajjiniin dhageenyaa. Waaqayyo sinaa eebbisu namoonni hirmaachaa jirtan viidiyoo kana hiriyoota keessan bira akka ga'u sheer godhaa. Faarfannaa kanaan Waaqayyo waaqeffanna. waaqeffannee faarfannaa kana. Effatanii baruu gaarummaa mana kee keessa jiraatanii argeera gooftaan koo harka kee jalatti miidhamneemanii. Effatanii baruu gaarummaa mana kee keessa jiraatanii argeera gooftaan koo harka kee jalatti miidhamneemanii. Na dabarsiteetta natti dadhabdee baroota rakkisa humna sin dhabsiisu anarraatii qabdaan gatii guddisa. Na dabarsiteetta natti dadhabdee baroota rakkisa humna sin dhabsiisu anarraatii qabdaan gatii guddisa. Fayya buleessa foonii uffadhee bu'aa bayii lafaatti qoofamu gooftaa koo si malee jiraatamu. Haleluuyaa. Danuu araara kee jiraadhee fayya buleessa foonii uffadhee bu'aa bayii lafaatti qoofamu gooftaa koo si malee jiraatamu. Seera koo kaleessa of duuba deebi'ee yemmuutti yaadadhu beeka bulleen ture itti gargaaramee wanta ni abdadhu. Haalaaf kaayyoo guddaa na tarkaanfachiiftee karaa mucucaatu oolchuun kee sirriidha utubanaaf sooftee hirkannaa jabaatu mannaa bakkoolla wal qabsiise of dhabeeftuun jiru hallureeni iddoo malee taa'uuf ilaalladhe deemsa gaaraaf dachaa dadhabeeni. Haala gootin maamii yaadaan sokkee abdiin koo yoo toleef bara booda saalfadhee utuun lilibsadhu qaranaaf taasiftee mija sodaa. Ameen. Malee hormannaalu qalbiin banneessi wajjin horadhee garaan koo itti gammadu. Ameen ameen ameen. Qalbiin banneessi wajjin dhaabbadhee gooftaa koo dallansuu koo si tambisee ifee jira marra fuula kootu harka guutee ittiin eebbiftee. Wanduruma garaan koo dheebatu
riyaan dhaloota yeroof duukaa ta'ee malee hin gargaarree dandeetti namoota maana kee keessatti oolmaa jaallatamu naaf mirkaneessite nama hin simatamne ofitti waamteetu na kanan siifatte yoomuu qaqqabsiisu dhuunfaa koo ansi harkaan fudhe kennaadha ammeesseen hin fudhadhuuf malee siin qabaachuun hinaafamaadha ganamni koo yennaa guyye illee natti dhaamatu sadaaf manaa tolladhe yoon hambaadha bellee anoodhaanan qabu gamanaa Kayoon dadhabe komaani otuun jirree adeemsa jilbaani achiin argeem jabaa of tuuffatu lafa dheeraatti baqii ulfaatu otuu ta'ee marri akka kaleessa guyyaa dhalootaa nama baarsisa dhokataadhaa makkaataan hojii kee Galaan irreen mul'atu faanni kee anaaf taatee middooti naaf guddaa sindagadhuu na wajjin seenaa qabda jireenya koo tafaan keen gorfame sirgaan fuudhee bultoo jijjiirame garam goreen ilaala hojii kee hundumti isaa nama dinqisiisa Nama sinibsu gooftaako innofamu kan kee farfachuunsa dabalata hin barbaadu ogummaa fuula maalii bareechu jiruu kee sammuu nama ajabdachisiisa hin xumuruun dheerata seenaan kee Galanni waaqayyoof haa ta'u ijoollota waaqayyoo bara kana keessa faarfannaadhaan dibeenuu kaasaa jiruuf maqaan isaa eebbifamu mucaa keenya yoo jennee nutti tolaa boleessa keenya mucaa keenya damee fiqaaduu waaqayyo lafa jirtutti ammayyuu si haa eebbisu faarfannaa haaraa akka daawit afaan kee keessa nuuf haa kaa'u faarfannaan kun kan keenya waan ta'eef waaqayyoon guddisnee galateeffannaa mee waaqayyoon galateeffannee gara waan waaqayyo irra nutti dubbatee tolu wajjin darbinaa yaa waaqayyo abbaa keenya abbaa gooftaa keenya Yesuus Kiristoos nu jiraachiftee lubbuuf foon hafuura keenya ol keessatti eegdee ija keenya mimmaan lafee keenya cabuu foon keenya bututa miilla keenya gufannaa oshitee namarraa nu gooteetta maqaa Yesuus Kiristoosiin galanni siif haa ta'u lola dhibe miti qorumsa dhibe miti wallaansoo dhibe miti yaa gooftaa ati inni isa gararraa jirtu nu wajjin waan taateef har'a geenyeerra Angara keenya goreshi, angara boleetti boleessa kana goreshi, maqaa Yesuus Kiristoosiin maqaan kee eebbifamu. Amma immoo ijoolleen kee kunoo dhiyaanneerra sirraa baruu sirraa dhaga'uu barbaanna. Yaa gooftaa yeroo kana sagalee kee nutti dubbadhu. Anis san keetiin dubbadhaa na gargaari. Boloonni kunis sagalee kee dhagaanitti nageeddaraman, jijjiiraman, hafayyan waan irraa ooluun isaaniif ta'urraa haa oolan. Jalqabnee hamma xumurutti nu wajjin ta'i. Ergamaa diinaa, ergamaa seexanaa kan nu mormu hundumaa rukuti. Waan nun si kadhannuuf ilma kee Yesuusiif jedhi deebii nuu ta'i. Ameen. Sagalee Waaqayyoo torban sadaffaaf ani irratti dubbachaa jiru namni maaliin kufaa waan jedhu irrattan waan Waaqayyo na barsiisee isinii wajjin irraa hirmaachaa jira. Namoonni warri jalqabaa maaliin kufanii waa'ee kufaatii sagalee Waaqayyoo walii wajjin barachaa jirra. Maal nu barsiisa? Maal nu barsiisa sagalee Waaqayyoo? Akkaataan kufaatii macaafni qulqulluun maal nu barsiisa? Kufaatiin wanta guddaarraa waan dhufu miti yookaan waan ka'u miti. Garuu waan guddaa tokko godhee darba. Namni kufe yommuu jennu jireenya hafuuraa isaarraa, amantii isaarraa, tajaajila isaarraa bakka Waaqayyo isa kaa'e hin kufe yeroo jennu waan guddaarraa waan ka'u hin fakkaatu. Garuu waan guddaa tokko godhee darba.
kutaanu inni irratti walii wajjin ilaalaa jirru seera uumamaa boqonnaa 3 keessa isa jirudha. Namni abboommii cabsee kufuusaa asitti kufe namni inni jalqabaa nan dubbisa. Bineensa bakkee Waaqayyo gooftaan uume hundumaa keessaa bofni caalaa haxxee ture. Innis dubartittiidhaan dhuguma Waaqayyo ija mukeetii iddoo dhaabbaa kana jiran hundumaarraa nyaatinaa isiniin jedhe. Dubartittiin immoo bofichaan nuyi ija mukeetii iddoo dhaabbaa kana jiran nyaachuu hin dandeenya. Garuu mukaa isa iddoo dhaabbaa sana walakkaa jiru duwwaa Waaqayyo sarraa nyaatinaa isattis hin bu'inaa kanaachi hin duutu jedheeraa jette. Bofichis deebisee dubartittiidhaan hin duutan. Isin ija mukichaarraa yoo nyaattan iji keessan akka banamu hamaaf gaarii beekuudhaanis akka Waaqayyo akkasin taatan Waaqayyo hin beekaa jedhe. Dubartittiinis iji mukichaa nyaataaf gaarii ta'uusaa ija namaatti kan tolu ogeessa nama gochuudhaafis gomjaasa isaa ta'uusaa argitee ija isaa sirraa kutattee nyaattee abbaa manaasee isa ishee wajjin tureefis immoo hin laattee innis hin nyaatee yommus lamaanuu isaanii iji isaaniin banamee qullaa ta'uu isaaniin beekanii kanarratti isaan baala walitti hulqisiisanii marxoosaa hojjetatanii jedha. Kufaatiin asii ka'e. Namoonni warri jalqabaa attamitti kufan Addaamiif waa lama kanaan dura isinitti himeera. Isa jalqabaa haasaadhaan kufan. Oduudhaan kufan. Haasaadhaan oduudhaan kufan. Kana peejii koo keessa galtanii YouTube koo irra galtanii argachuu dandeessu. Attamitti haasaadhaan oduudhaan isaan kufisa jedhu dubbadheera wanta ta'eef. Lammaffaa attamitti kufan arguudhaan kufan. Ilaaluudhaan kufan. Kufaatiin oduudhaan dhufa. Haasaadhaan dhufa. Wanta dhageenyuuf of eeggachuun gaariidha. Wanta dhaggeeffannuuf of eeggachuun gaariidha. Oduuma gara keenya dhufu kamiifiyyuu of eeggachuun baay'ee gaariidha. Kufaatiin waanuma xixinnoo akkasiirraa ka'a wanta ta'eef. Lammaffaa waan ilaaluurraa of eeggachuunis baay'ee gaariidha. Namoonni kun in arganii kuttee nyaattee jedha. Waan ilaaluurrattis of eeggachuun gaariidha. Namoonni jireenya hafuuraa keenya barbaannu. Namoonni tajaajila keenya barbaannu. Walitti dhufeenya Waaqayyo wajjin qabnu akka inni itti nuuf fufu namoonni barbaannu wanta arginu wanta dhageenyurraa of eeggachuun gaariidha. Har'a immoo namoonni warri jalqabaa maaliin kufan? Maaliin kufa har'as namni? Isa sadaffaan isinitti dubbadha. Harka isaaniin kufan. Harka isaaniin kufan. Maal jechuudha? Wanta harka isaanii hixatee kutatee nyaateen kufan. Waanuma harki isaanii hixatee kutatee nyaateen kufan. Wanta harka isaanii hixatanii kutatanii wal nyaachisanii kufan. Arran deebi'ala. Waan harki isaanii hixatee kutatee nyaateen kufan. Hixatee kutatee nyaachuu duwwaa miti. Hixatee kutatee wal nyaachisanii kufan. Addaam yeroo Hewaan nyaadhu jettee gara isaa fiddu mirga gaafachuu qaba ture. Maaliifan nyaadha? Maal na fayyada? Maal na gargaara? Wanti itti naalaatte kun maa inni jechuuf mirga qaba ture. Inni garuu kana hin jenne. Yommuu isheen itti laatte hin nyaate jedha. Lakkoofsa 6-7 akkas jedha. Dubartittiin iji mukichaa nyaataaf gaarii ta'uusaa ija namaatti kan tolu ogeessa nama gochuudhaafis gomjaasisaa ta'uusaa argitee isa isaa irraa kutattee hin nyaatte abbaa manaa ishee isa wajjin tureefis immoo hin laattee innis hin nyaata. Maaliifan nyaadha? Wanta ati naalaatti kana wanta ati kuttee naalaatti kana maaliifan nyaadha jedhee mirga gaafachuu guutummaa guutuutti qaba ture. Namni maaliin kufa? Harka isaatiin kufa. Harka isaatiin kufa. Kunis barumsa keenyaaf caafame. Arras namni maaliin kufa? Kufaatiin fagoorraan dhufu. Namni maaliin jireenya furaasaa dhaba? Mana Waaqayyo keessaa ba'a. Tajaajila isaa irraa fagaata. Waaqayyo isaa wajjin walitti bu'a. Ulfina Waaqayyo keessaa ba'ee salphaa ta'a yoo jenne harka isaatiin. Deemaa tokko kaaseen dubbadha. Namni harkuma isaatiin hiixatee matta'aa fudhata. Gubboo fudhata. Harkuma isaan kufa. Namni hiixatee harka isaa keessan qabu. Harkuma isaan hiixateetu matta'aa fudhatee gubboo fudhateetu ittiin kufa. Namni harkuma isaan wanta ulfina Waaqayyoof hin taane tuttuquudhaan
waan ulfina waaqayyoof hin taanetti bubbuudhaan waan ulfina waaqayyoof hin taane qaqqabuudhaan waan ulfina waaqayyoof hin taane garafaansaa keessa isaa gashuudhaanichi namni kufa arkuma isaan kufa namni arkuma isaan hiixatee dhugaatii fudhatee dhugeetu kufa. Eetti yaadame namni dhugaatii nutti qabu hin jiru. Numatu qarshii keenya qopheeffatee maallaqa keenya qopheeffatee dhaqee taa'ee hajjajatee arkuma keenyaan immoo hiixannee ofitti qabne namni namatti hin qabu dhugaatii namatti hin qabu ofimatti qabnee arkuma keenyaan deebinee kufna. Namni arkuma isaan shiishaa haa ta'u ashiishii haa ta'u caatii haa ta'u waan araada garagaraa fiduu danda'u hunduma arkuma isaatiin godheetu kufa. Namni maaliin kufa? Waan gabaabaa tokkoon yeroo gabaabaatti isinitti majaran sagalee waaqayyoo na alaate kana dubbii waaqayyoo na alaate kana waan waaqayyoo na hubachiise kana anaanuu na dhibe akkasitti kutaa kana ilaalee argeen beeku yeroo isaatti gaafura qulqulluun sagalee isaa namaaf ibsa waan ta'eef naaf ibse maaliin kufa namni arkuma isaan caatii nyaata arkuma isaan shiisha harkisa harkuma isaan ashiishii fudhata harkuma isaan diraagii garagaraa fudhateetu namni kufa. Kana hundumaa maaliin ofitti fada namni arkuma isaan kufaatiin maaliin dhufa arkuma isaan arkuma keenyaan dhufa. Kana hundumaa akka ofitti finnu kan godhu maayin arkuma keenyaan jireenya afuuraa keenya dhabna. Arkuma keenyaan walitti dhufeenya gaarii waaqayyo wajjin qabnu dhabna. Arkuma keenyaan mana waaqayyo keessaa of baafna. Namoonni warri jalqabaa maaliin kufan harkuma isaaniin nyaatanii wal nyaachisanii kufan. Namni arkuma isaan nama ajjeesa. Arkuma isaan rasaasaan haa ta'u uleedhaan haa ta'u waan barbaadeen haa ta'u marziillee haa ta'u qorichallee buddeen keessa buusees haa ta'u bishaan keessa buusees haa ta'u aannan keessa buusees haa ta'u kan inni namaa kootumaan arkuma isaan. Namoonni warri jalqabaa maaliin kufan harkuma isaaniin kufan. Namni arkuma isaan wanta hammayyaa kana wanta baraa kana wanta teknooloojiin fide kana tuttuquudhaan kufa. Arkuma keenyaan wanta waaqayyo ittiin gammanne teknooloojii manurki jedhu kana mobaayilii keenya ta'uu danda'a seelfoonii keenya ta'uu danda'a laaptooppii keenya ta'uu danda'a tuttuquudhaan waan suusii araada waaqayyo wajjin walitti nu buusu kan nuun goonu arkuma keenya. Namni maaliin kufa harka isaan kufa. Kanaaf harka keenya kana eeggachuun gaariidha jedhan maalan godha kun harka koo kanaan maalan hojjechaa jira harka koo kanaan maalan raawwachaa jira harka koo kanaan. Arkuma keenya waan barreessinu iyyuu waan dubbifnu iyyuu waan tuttuqnu iyyuu beekuun gaariidha jedhan. Namni maaliin kufa arkuma isaan kufa. Keessumaa amma taqaaraanii sootaa warri jedhaman shamarraniif dhiirri qaqqabaan taane ol qaqqabuudhaan kufa namni. Jiniin faarfannaa, jiniin lallabnaa, jiniin tajaajillaa, jiniin guruppii tokko kee jirraa, jiniin mana waaqayyo keessa jirra jennee qaqqabaan taane wal qaqqabuunis gaarii miti jedhama. Tun beekin jireenya afuuraa keenyaa nu dhabsiisuu danda'a. Itun beekin yaada waaqayyo keessaa nu baasuu danda'a. Itun beekin amalan barbaachifne keessa dhaqnee ol gashuu dandeenya. Ammam nama afuuraa ta'e, ammam tajaajilaa beekamaa ta'e, ammam waaqayyo dhimma sitti ta'u, dhimma natti ta'u, dhimma nutti ta'u qaqqabbaan taane keessumaa taqaaraanii sootaa warra taane wajjin wal qaqqabna taanaan kufaatiin balbala keenya dura riphxee nu eegaa jirti. Ammam nama afuuraa yoo taane iyyuu, ammam tajaajilaa yoo taane iyyuu harka keenya kana sassaabachuun, harka keenya kana eeggachuun, harka keenya kanaan deemuu dhiisuun baay'ee gaariidha. Tajaajiltootaa kanarraa of eeggachuun gaariidha. Hewaan hin nyaattee addaamiif hin laattee waliin badan waliin kufan. Waanuma harka keenyaan wal afeerriyyuu beekuun gaariidha. Maayin namni kun kan inni dhuge dheenaa kenna, kan inni nyaadhu dheenaa kenna, kan inni dubbise dheenatti erge, kan inni ilaale dheenatti erge kun maayin wanta harka keenyaan ol ilaallu cal jennee maa
waamol jaallannu waanuma walitti sinnu waanuma wal kabajnuu fi ansii kenneef ati naalaatteef nuyi walii laanneef cal jennee ma fudhannee firoota koo liqimsuu hin qabnu guusuu hin qabnu nyaachuus hin qabnu maaliif gootat niyyuu jennee ol gaafachuun gaariidha. Namoonni warri jalqabaa harka isaanii hidhatanii nyaatanii kufanii harka isaanii hidhatanii kutatanii nyaatanii walii isaanii kuffisan waanuma harka keenyaan walii goonuyyuu waliif laanniyyuu waliif erganiyyuu beekuun gaariidha. Kanaaf wanta harka keenyaan goonurraa of eeguun gaarii obboloota. Gaarii namoonni jireenya furaa keessanii barbaadan wanta harka keenya waliif goonurraa waliif barreessunaa waliif erginurraa wanta harka keenyaan wala feerrurraas of eeggachuun gaariidha. Qabaan taane wallaansoon taane qaqqabaan taane walii gochuun gaarii miti. Kanarraas of eeggachuu qabna. Namoonni warri jalqabaa maaliin kufan? Wanta salphaa fakkaatu garuu raawwiinsaa hamaa ta'e firiinsaa hamaa ta'e. Kanaaf of eeggachuun gaariidha. Waan salphaa fakkaatuun jalqabe kufaatiin boqonnaa 3 seera uumamaa kana yommuu ilaaltan akkamitti jalqabe? Isa jalqabaa haasaatti dhufe bof odeessaatti dhufe namni dhuguma Waaqayyoo mukeetii iddoo dhaabbaa kana jiran hundumaa keessaa nyaatiin asiniin jedhe odeessaa itti dhufe. Lammaffaa hin argitee jedhe ilaaluudhaan kufe namni. Sadaffaa xuxuqqaadhaan qaqqabaadhaan waanuma harka isaaniin godhaniin kufan. Kanaaf namoon jireenya afuuraa keenyaa barbaadu. Namoon Waaqayyoo wajjin walitti hafuu barbaadu. Namoon salphinarraa oluu barbaadu. Waan harka keenyaan ofii keenyaa goonus namaaf goonuufis eeggachuun gaariidha. Kufaatiin karaa maalii dhufaa? Harkumaan dhufa. Namni harkuma isaan waan hundumaa godha, waan hundumaa hojjeta, waan hundumaa raawwata. Waaqayyo sagalee kana yeroo na barsiisu gaa baay'ee na dinqena. Isiniin isin dinqaa jira ta'e, isiniin isinitti bu'aa jira ta'e, isiniin sagaleen kun isin argachaa jira ta'e hin beeku. Kufaatiin namoota warra jalqabaa waan guddaa tokko irraan kaane. Wanta ammarraatti keessaa ba'uu hin dandeenye kan nutti fidee kan nutti afu kan godhe isa kana du'i ammarraatti mana nama hundumaa jira. Jalqaba kufaatii irraan kan ka'e dhufe. Wanta Waaqayyoon godhiin jedhe kan isaan godhan attamitti oduudhaan ilaaluudhaan qabuudhaan bulettii koo obboleessa koo obbolottota koo waan salphaa fakkaatu garuu waan guddaan Waaqayyo fura qulqulluun na barsiiseen isinitti himaa jira. Waan harka keenyaan goonuu illee of eeggachuu. Namni harkuma isaanii hojjetaatti illee xalaa barreessee miidha. Harkuma isaan xalaa hin taane barreessa. Kanaaf bal'isaa ilaalaa, bal'isaa yaadaa. Namoonni hoogganaa taatan, namoonni namooftaaf barreessuu dandeessanis itti yaadaa. Namni maaliin kufa? Harkuma isaan kufa. Waaqayyoo hunduma keenya haa gargaaru, hubannaa nuuf haa kennu. Dhageessuu duwwaatu hin taane gootuu dubbichaa akka taanuuf Waaqayyo nu haa gargaaru. Wantan dubbachaa jiru kana itti yaadaa, itti yaadaa, itti yaadaa, itti yaadnu. Kun dubbii Waaqayyoo isa jiraataadha. Maqaan isaa haa eebbifamu. Namoonni kallattiidhaan galtanii hirmaachaa jirtan Waaqayyo isin haa eebbisu. Isin baay'eedha. Waaqayyo waaqarraa isin haa eebbisu. Nama tokko maqaadhaan barbaada nama baay'ee jaalladhu ol kabajnu hojii Waaqayyo irra jiru luba kamisoo Waaqayyo si haa eebbisu. Na kadhadhaa anis isiniifan kadhadhaa. Viidiyoon kun hiriyoota keessan bira akka ga'uuf share waliif godhaa. Wanta kanaan dura darbe barsiisa moo peejii korras galtanii YouTube korras galtanii argachuu dandeessu. Itti yaadaa ta'amee sagalee Waaqayyo kana dubbisaa. Waaqayyo fuura qulqulluun isa karaa koo isinitti dubbate caala waan isin barsiisu qaba jedhee namana. Waaqayyo isin haa eebbisu. Kadhata gabaabaa godhanneetu sagantaa keenya sarraa xumurraa roobii hundumaa sa'aatii 2:20 nu biraa 2:25 ammoo lakkaatti ol agarraa. Waaqayyoon kadhanna. Waaqa hundumaan olii, Waaqa hundumaa gararraa, Waaqa hundumaa taatee al tokkicha iddoo hundumaatti argamtu yeroo kana moo yaa Gooftaa akka kanatti karaa kana sagalee kee nu barsiisuun jaalala kee ta'e
Gooftaa hafuura qulqulluu si eebbifna. Galataaf ulfina siif laanna. Maqaan kee irra waaqaaf irra lafaatti kan galateeffame haa ta'u. Yaa Waaqayyooti karaa tokkos karaa lamas hin dubbatta. Yaa Gooftaa yeroo kan akka kanatti nutti dubbachuu jaallatte kufaatiin akkamitti akka dhufe. Kufaatiin akkamitti akka ta'e. Namoonni warri oriijinaalii ta'an namoonni warri jalqabaa. Yaa Waaqayyo waa baay'ee keessallee kan hin galle akkamitti akka isaan kufan irraa kaaftee sagalee kee nu barsiisaa jirta. Maqaan Yesuusiin maqaan kee eebbifamu. Abbaan dubbii kanaasi. Abbaan ergaa kanaasi. Abbaan sagalee kanaasi. Sinnaa laate yaa Gooftaa satinaa laatteen ofii kottis warra karaa kana dubbii kee dhaga'aa jiranitis dubbadhaa jira. Karaa beejii kanaa, karaa yuutuubii kanaa, karaa FB kanaa warra dhaga'aa jiranittan dubbadhaa jira. Yaa Waaqayyo sin kadhadha. Namooti ituun beekin dhaga'uudhaan, ilaaluudhaan harka isaaniin kufanii jiraniifan si kadhadha. Maqaa Gooftaa maqaa Yesuus Kiristoosiin yeroo kana araara akkati isaanii gootu. Lafa kufanii akkati isaan kaaftu. Yaa Waaqayyo Gooftaa namoota jireenya hafuuraa isaanii dhabanii jiraniifan si kadhadha. Walitti dhufeenya si wajjin qaban dhabanii jiraniifan si kadhadha. Yaa Waaqayyo namoota salphatanii jiraniifan si kadhadha. Maqaa Gooftaa Yesuus Kiristoosiin araarri isaaniif haa ta'u. Dhiifamni isaaniif haa ta'u. Ituun beekin iddoo isaanii gadhiisanii kan jiran. Yaa Waaqayyo sirraa addaan ba'anii kan jiran. Namni isaanii kan hin beekne. Namni isaanii kan hin argine. Garuu amala hin taane kee, shaakala hin taane kee. Yaa Waaqayyo galanii kan jiran. Isaan keessa butaa abidda keessaa baasaa jedhameera. Maqaa Gooftaa Yesuus Kiristoosiin sagalee kanarraan kan ka'e abidda isaan nyaachuuf jedhu kana keessaa butamanii habaan. Baasi yaa Waaqayyo. Baasi yaa Waaqayyo. Baasi yaa Waaqayyo. Gooftaa sin kadha ilaallee keenya, dhageettii keenya, harka keenya eeggachuu akka dandeenyuuf nu gargaari. Karaa salphaa fakkaatuun yaa Gooftaa mana kee keessaa akka hin baane, yaada kee keessaa akka hin baane, hakeeka kee keessaa akka hin baane, sagantaa kee keessaa akka hin baane, si wajjin akka ol hin dhabneef ayyaanni kee utubee jabeessee nu haa dhaabu. Sagalee nutti dubbatteef maqaan kee haa eebbifamu. Amma immoo sin kadhadha yaa Waaqayyo. Yeroo kana rakkina biyya keenya keessa jiru kana hin argita. Biyya keenyaaf harka kee ol kaasi. Irree kee diriirsi. Yaa Gooftaa namoota Dabub Afrikaa keessa jiran kiristaanotaaf sin kadhadha. Ari'atama guddaa keessa kan jiran. Yaa Waaqayyo harki kee kana gidduu isaaniif haa galu. Yaa Waaqayyo olchi. Buloota keenya olchi. Bulootota keenya olchi. Maqaa Gooftaa maqaa Yesuus Kiristoosiin abidda boba'aa jiru kanatti irraa dhaamsi. Abidda keessa immoo deemtu si wajjinan ta'a. Arrabe biddaa sin tuqatteetta. Haaluma kana keessatti wajjin ta'uu kee ati mul'isi. Yaa Gooftaa harka isaanii qabi ati. Hamaa, miidhaa, balaa, du'a ba'ee jiru kana jalaa maqaa Yesuus Kiristoosiin kiristaanota, obbolootota yaa Waaqayyo biyya Dabub Afrikaa jiran akka ati gargaartuuf sin kadhadha. Biyyittii yaa Waaqayyo Oromiyaa kanaa biyya Itoophiyaa kanaaf nagaa fidi Gooftaa. Araara godhi Gooftaa. Dhiigi garmalee dhangala'aa jira, lubbuun badaa jira. Yaa Waaqayyo Gooftaa gara waan yaa Gooftaa hamaatti adeemaa jirra. Maqaa Gooftaa maqaa Yesuus Kiristoosiin ati gidduu nuu gali. Wanta namni harka isaatiin ol irratti godhaa jiru kanarraa ati gidduu nuu gali. Bara hamaa kana kee, bara ulfaataa kana kee, bara jabaa kana keessa ati nu eegi yaa Waaqayyo. Harka namoota hamaa hojjetanii akka raawwatanii, harka namoota dhiiga namaa dhangalaasanii, lubbuu namaa balleessanii yaa Waaqayyo ati nu oolchi. Olchuun kee nu wajjin haa ta'u. Namoota kadhannaa barbaadanii karaa yaa Waaqayyo kanaa galanii jiraniif sin kadhadha. Kadhadhaa isiniif hin dhaga'ama. Barbaadaan argattu. Balbala rukutaa isiniif hin banamaa jette. Yaa Waaqayyo rakkina gurguddaa keessa kan jiraniif furmaata ta'e. Kan dhukkuffatan maqaa Gooftaa maqaa Yesuus Kiristoosiin humni dhukkubaa jireenya isaaniirraa kan cabe haa ta'u. Lola garagaraa kana kan jiran maqaa Gooftaa Yesuusiin humni lolaa irraa kan cabe haa ta'u. Yaa Waaqayyo balballi kan itti cufame irraa bani. Jireenyi qajeeluu fi kan dide qajeeshiif. Haalli mijachuu fi kan dide mijeessiif. Yaa Waaqayyo dhimma garagaraa fuula kee kaa'atanii kan jiran ati deebii ta'eef gargaari yaa Waaqayyo. Gargaari nama gargaaruudhaan ati beekamaadha. Buleettii kana gargaari. Buleessa kana gargaari. Ituu si amanattu, ituu si abdattu, ituu si amanatu, ituu si abdatu hin salphatiin, hin yeella'in, hin qaana'in. Yaa Waaqayyo waan godhu wallaaliin. Yaa Gooftaa nama kana harka ishee qabi. Nama kana harka isaa qabi. Wanta isaan si barbaadan irratti yaa Waaqayyo ati deebii ta'eef hin goota, hin raawwatta, hin hojjetta, ulfaadhu. Yaa Waaqayyo waan hundumaa caalaa kanan si kadhadhu isa kana. Waaqayyoon waa tokkicha nan kadhadha.
isa sargachuu nan fedha. Innis bara jireenya koo hundumaa mana Waaqayyo keessa jiraachuu akkuma garbichi keessiin jedhe boleettii kanaaf obboleessa kanaaf anaaf mana koof mana kee keessa jiraachuun nuuf haa ta'u. Wanti mana kee keessaa nu baasu tokkoyyuu nutti hin dhufin. Wanti ayyaana kee keessaa dibata kee keessaa harka kee keessaa butee nu baasu tokkoyyuu nutti hin dhufin. Yaa Waaqayyo mana kee keessatti hundaaf hundee yaafannee ija godhannee kana caalaa dubbii kee akka dubbannu kana caalaa akka tajaajillu kana caalaa garaa kee akka gammachiifnuuf ati nu gargaari. Wanti lafarraa kun hundumtu nu kosiidha. Kosiidha Gooftaa. Waan yerootu waan darbudha waan hafuudha. Namni fedha kee raawwatu jaalala kee godhu garuu bara baraan jiraata. Warra jaalala kee godhan warra fedha kee raawwatan harka isaanii eeggatanii dubbii isaanii eeggatanii jireenya isaanii eeggatanii yaa Waaqayyo si wajjin warra jiraatan ati nu godhi. Siin nu wayya Gooftaa. Siin nu wayya Gooftaa. Yaa Waaqayyo siin nu wayya. Maqaa Yesuus Kiristoosiin ati nu wajjiniin ta'i. Yaa Gooftaa sagantaa roobii kana irratti hundumaa ulfaadhu nutti dubbadhu nu barsiisi. Yaada kee nuuf mul'isi. Hafuura qulqulluu ati nu tajaajili. Hallelujah. Kadhatan si kadhadhe kana garas. Kadhata isaan si kadhachaa jiran kana garas. Karaa sanu keessatti hojjetu karaa humna kee karaa hafuura kee qulqulluu deebii nuu ta'i. Nu gammachiisi. Garaa nu ciibsi. Yaa Waaqayyo harka keenya nuu qabi. Dhuma hunduma keenyaa galgala xumura hunduma keenyaa nuu bareechi. Maqaa Gooftaa keenyaa maqaa Yesuus Kiristoosiin. Ameen. Waaqayyo ulfina argatu. Waaqayyo inni nu tajaajile maqaan isaa haa eebbifamu. Lubni akkas jedhee haa eebbisu jedha waan ta'eef yeroo kana immoo eebba lubaan isin eebbisa iddoo jirtanitti garaa keessaniif harka keessan gara Waaqayyootti ol kaasaa eebba isaa fudhadhaa. Nama nana Waaqayyo si haa eebbisu si haa eegu. Waaqayyo fuula isaa siif haa ibsu sitti haa araaramu. Waaqayyo fuula isaa gara keetti deebisu nagaasaas hamma bara baraatti siif haa laatu. Maqaa Waaqayyo kan abbaatti kan ilma isaa kan hafuura qulqulluu Waaqayyo tokkoon. Ameen. Ulfaadhaa eebbifamaa yeroo walii wajjin qabaanneef maqaan isaa haa eebbifamu. Naa kadhadhaa isiniifan kadhadhaa torbee wal arginaa. Warra simbiraa ganama guyyaa ta'eef ganama gaarii guyyaa gaarii warra halkan ta'eef immoo halkan gaarii abjuu gaarii mul'ata gaarii argaa nagaan naa bulaa eebbifamaa.